Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Kuni sagantaa YouTube chaanaalii keenyaati. YouTube chaanaalii jireenya guutuu irratti argamna. Karaa YouTube chaanaalii kanaa sagantaa adda addaa jireenya keenya guutuu taasisuu kan danda'u qabxiiwwan garaagaraa fuulduratti isiniif qabannee dhiyaannu hedduu qabna. Kanaaf isaan kana keessaa immoo gaa'elaaf dursa kennuudhaan amma dhimma gaa'elaa irratti waliin dubbataa jirra jechaadha. Sababiin isaa gaa'elli dursa argachuu qaba. Gaa'ela keessa wantoota baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Eebbi baay'een, gammachuu baay'een, akkuma kana gaaffii fi wal'aansoo baay'eenis immoo achi keessa ni jiraata. Kanaaf dhimma gaa'elaa irratti waliin dubbataa jirra. Turtii keenya yeroo darbeerraa waa baay'ee akkasiin barachaa turtani abdii guddaan qaba. Yeroo ammaa kana immoo gaaffii isin biraa naaf dhiyaateen isiniif deebisaa jira jechuudha. Kanaaf sagantaan har'aa kutaa sadaffaa sagantaa keenyaati. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftani qopheesse kan isiniif dhiyeessu warra nan beekneef ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan ergaawwan adda addaa barsiisoo fi baay'ee jireenya keenya jijjiiruuf murteessaa ta'an sagalee Waaqayyoo irratti kan hundaa'e gorsa argachuu yoo barbaaddani akkuma kana gaaffii adda addaa qabdaniifis deebii argachuu yoo barbaaddani isa gaafatame hordofuu kan qabdanis immoo gaafachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaani affeerraa keenya akkuma kana ergaan kun namoota baay'ee akka qaqqabuufis like share gochuudhaan comment jalattis immoo yaada barbaachisaa ta'e nuuf kaasuun tajaajila kana keessatti qooda fudhadhaa kan isiniin jedhu ani waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Turtii keenya guyyaa har'aa keessatti yeroo amma dhumaatti na wajjin turaan affeerraa kooti. Gaaffiin guyyaa har'aa maal kan jedhudha? Dargaggoonni lama osoo amantiin qabaatiin walitti dhufanii isaan keessaa tokko yoo amane wal dhiisuu qabu moo wal wajjin jiraachuu qabu kan jedhudha. Egaa dargaggoonni kun namoota lama gaa'ela otoo hin qabaatiin lamaan isaanii iyyuu namoota amantiin qabne turanii haa ta'u malee erga gaa'ela dhaabbatanii booddee inni tokko Waaqayyoon amane inni tokko garuu hin amanne. Kanaaf attam ta'uu qabu gargar ba'uu qabu kan jedhudha. Gaaffiin kun maaliif gaafatame? Keessumatti irra deddeebi'ee karaa sagalee Waaqayyoo qo'annaa kanaan duraa keessatti kan ilaalaa turre namoonni gaa'ela keessa jiraatanii gaa'ela waliin dhaabbatanii amantiidhaan tokko ta'uu qabu kan jedhudha. Amantiidhaan tokko ta'uu qabu kan jedhu macaafni qulqulluun jabeessee gorsaa inni kun baay'ee murteessaadha milkaa'ina gaa'ela keenyaatiif jechaadha. Haa ta'u malee garuu namoonni kun lamaanii dursa otoo Waaqayyoon hin amanii walitti dhufanii tokko keessaa Waaqayyoon yoo amane attam ta'uu qabu kan jedhu gaaffiin kun. Kanaaf deebii isaa ilaalla jechuudha. Macaafni qulqulluun waa'ee kanaa maal akka jedhu wal wajjin hin ilaalla. Kallattumaan deebii isaa yommuu ilaalle namoonni kun gargar ba'uu qabu kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa bu'uura hin qabu. Deebiinsaa wal dhiisuu hin qabani wal wajjin jiraachuu danda'u qabu jechaadha. Wal wajjin jiraachuu danda'u qabu. Macaafni qulqulluun isa kana waan lafa kaa'u qaba. Akkas jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 12 lakkoofsa 13 lakkoofsa 15 dubbisuun barbaada. Gara fuulduraatti kutaa kitaaba qulqulluu kana bal'inaa wal wajjin hin qo'annaa isinis dhuunfaa keessanitti akkasiin dubbistaniin barbaada. Akkas jedha namni amane tokko haadha manaa hin amaniin yoo qabaate isheenis abbaa manaa ishee sana waliin jiraachuu yoo jaallatte inni ishee hin baasin. Dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amaniin yoo qabaatte innis haadha manaa isa wajjin jiraachuu yoo jaallate isheen namicha gadi hin dhiisini jedha. Kutaa kanarratti maal argina? Haadha manaa hin amaniin yoo qabaate abbaan manaa isheen isa wajjin jiraachuu yoo jaallatte abbaan manaa kun haadha manaa isaa maal hin godhin hin gadhiisin. Akkuma kana dhiirri haadha manaa hin amanne qabaates immoo abbaa manaa ishee kana wajjin jiraachuun fedhii ishee filannoo ishee yoo ta'e inni ishee hin dhiisini jedha. Jaalalaan wal wajjinaa jiraatani sababii inni tokko amane inni tokko amanuu baatee fi gaa'elli isaanii sun diigamu gargaraa ba'u kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa kan jajjabeessu kana kan gorsu hin jiru jechaadha. Itti fufee yoo dubbistan maal jedha? Isin keessaa inni hin amaniin hidhata isaatti gargar ba'uu yoo fo'ate garuu gargar ba'uu hin danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Jarreen kana lamaan keessaa inni hin amaniin gargar ba'uu yoo filate jedha. Inni amane macaafni ni amane sagalee Waaqayyoo akka inni gargar ba'u hin jajjabeessu. Maaliif kitaabni qulqulluun maal jedha? Gaa'elli diigamuun gaarii miti. Macaafni qulqulluun isa kana hin gorsu jechaadha. Gaa'elli diigamuun qabu. Maaliif Waaqayyo jalqabatti inni walitti isaan qabsiise dhiiraaf dubartii uume Waaqayyo foon tokko isaan taasise jedha. Kanaaf kan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedha. Amantiin gaa'ela gargar hin baasu jechaadha. Kanaaf iyyuu
isheen amante yookaan immoo inni amane gargar ba'uu hin danda'u hin barbaadus. Haa ta'u garuu inni amanne suni ani hin jiraadhu gaa'ela kana nan diiga kan jedhu yoo ta'e inni amane kun nama kanatti gargar ba'uu danda'a, walitti gargar ba'uu danda'u jecha. Waaqayyo jireenya isaaniitiif Waaqayyo jireenya nagaatiif waan isin waameefi yeroo kanatti inni amane yookaan isheen amante hidhata gaa'elaatti hiikamuu isaaniiti jedhu. Egaa eenyudha initiationii kana kan fudhate nama hin amanne sanadha. Filannoo nama hin amanne sanaati malee filannoo nama amane miti jechaadha. Kanaaf namni hin amanne kun fedhii isaatiin ani gaa'ela kana hin barbaadu kan jedhu yoo ta'e inni amane yookaan isheen amante gaa'ela sanatti hiikamuu isaaniiti jedha. Kanaaf inni kun akkaataa kanaan ilaalamaa jechaadha. Haa ta'u malee garuu namni hin amanne suni haadha manaa isaa jaalatee wajjinan jiraadha kan jedhu yoo ta'e gaa'elli kun diigamuu akka hin qabne sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a jechaadha. Kanaaf gaaffii kanaaf deebiin argameera jedhee yaada. Haa ta'u malee wanti dabalee kaasuu barbaadu tokko keessumatti namoota akkasiitiif jechuudha. Warra amananiif gorsan macaafa qulqulluu keessaa dabalataan kennuu barbaadu caalmaattu warri amananii warra hin amanneef abbaa manaa isaaniif haa ta'u fakkeenya haadha manaa isaaniif haa ta'u fakkeenya gaarii ta'uudhaan gara amantii dhugaa ofii isaanii fudhatanii sanatti kan hawwatu hojii gaarii hojjechuutu isaanirraa eegama. Hojii gaarii hojjechuutu isaanirraa eegama. Waaqayyos akka isaan gargaaruuf maaliif amantiin jijjiirama jireenyaa fida waan ta'eef jechaadha. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa Phexros akkas jechuun gorsa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 15 fi lakkoofsa 16 yommuu dubbisne akkas jedha. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi waa'ee abdii isa isin keessa jiruu fi nama isin gaafateef deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Deebiin keessanis arraba laafaadhaan nama safeeffachuudhaanis haa ta'u warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessanii amala keessan isa gaarii erga kan Kiristoos taatanii agarsiiftan sana hammeessan akka yeella'anii fi yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanetti jiraadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kuni waan baay'ee gaarii gorsa guddaadha. Kiristoos fudhachuun Kiristoositti amanuun Waaqayyotti amanuun inni guddaan inni jireenya keenya keessatti fiduu danda'u tokko jijjiirama amalaati. Jijjiirama amalaa fida jechaadha. Jijjiirama yaadaa, jijjiirama amalaa fida. Wantoota baay'ee jijjiiraa inni guddaan keessaa tokko jijjiirama amalaati. Jijjiirama amalaati. Isa duraa caalaatti jireenyi keenyi maal ta'a? Kiristoosiin fakkaata. Kiristoosii karaa hundumaan fakkeenya keenya waan ta'eef karaa hundumaan maaltu ta'a? Jarreen akkasii warri maatii hin amanne keessa jiraattan maatiin hin amanne kuni amantii keessan kan jibban yoo ta'e amantii keessan sana akka isaan hin jibbine isa kana gatii kan dhabsiisu isin immoo hojii gaariidhaan akka isaan waan jechaa hin arganne dubbii hin arganne waan biraatiin hin argannetti maal godhaa jedha deebii nama isin gaafatuu fi deebii deebisuudhaaf waa'ee abdii keessanii waa'ee isa amantan sana deebii barbaachisu deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'a. Yommuu deebistan immoo deebiin keessan maaliin haa ta'u jedha arraba laafaatiin haa ta'u garraamummaatiin haa ta'u jaalalaan haa ta'u jedha. Jaalalaan haa ta'u yoo akkas ta'e warri waan hamaa isin irratti dubbatan kana jechuun Kiristoosiin amanuu keessan gooftaa fudhachuu keessan kan akka waan hamaatti ilaalanii kan isin hadheessan namoonni akkasii maal ta'uu danda'u jedha jecha dhabuu danda'u afaan qabachuu danda'u. Kanaaf warra hamaa isin irratti dubbatanii fi amala gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii agarsiiftan sana akka isaan ilaalanii waan jechaa dhabanii fi amalli keessan inni gaariin suni namoota duratti maal haa ta'u haa mul'atu jedha. Kanaaf akkaataa kanaani tooftaa kanaani jireenya isa dhugaa sagalee Waaqayyoo barsiisu amala Kiristoos maatii keenya keessatti agarsiisuudhaan abbaa manaa keenyatti agarsiisuudhaan haadha manaa keenyatti agarsiisuudhaan maal ta'uu dandeenya jechuudha. Jireenya gaarii ta'ee fi akkuma kana gara dhugaatti gara jireenya bara baraatti maatii keenya hawwachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf namoonni adeemsa akkasii keessa jirtanii maatii Waaqayyoon hin amanne keessa jirtanii akka maatiin sun gara Waaqayyootti dhufuuf kan barbaachisu inni guddaan jaalala Kiristoos sana amala Kiristoos sana barsiisa Kiristoos sana gorsa macaafa qulqulluu sana jireenya keessaniin jiraattanii agarsiisuun assignmentii keessan isa guddaadha jechaadha. Kana yoo ta'e Waaqayyo isin gargaara namoonni waan hamaa isin irratti dubbachuudhaaf karaa barbaadatanis karaa hin argatani kan jedhu gorsa kana
sagalee Waaqayyoo keessaa isiniif qooduu barbaada. Dhumarratti fakkeenya tokko isinitti himuu barbaada. Seenaa baay'ee gaarii ta'ee fi seenaa dhugaarratti hundaa'e tokkoon isinitti himuu barbaada. Innis seenaan kun biyya alaattidha kan inni raawwatame biyyoota Arabaa keessatti keessumaa maatii musliima ta'an gidduuttidha kan inni gaggeeffame. Maatiin kun Kiristoos Yesuusin hin beekani, Waaqayyoon hin amanatan turani. Haa ta'u malee manni barumsaa kiristaanaa tokko biyya isaanii keessa jira ture. Manni barumsaa kiristaanaa kun mana barumsaa qaba. Manni barumsaa kun barattoota ijoollota amantaa hundumaa keessaa iddoo tokkotti barsiisa waan ta'eef mucaa isaanii gara mana barumsaa kiristaanaa kanatti ergu. Mucaa isaanii gara mana barumsaa kiristaanaa kanatti yommuu ergani mucaan kun mana barumsaatti barsiisota isaarraa akkuma kana hiriyoota isaa fi obboloota amantoota mana barumsaa sanaa hordofan irraa waa'ee Waaqayyoo barata, waa'ee Kiristoos barata, waa'ee macaafa qulqulluu barata. Adeemsa keessa mucaan kun macaafa qulqulluu qo'achuu jalqaba. Macaafa qulqulluu qo'achuu jalqabe. Sana booda hin qo'ate, maatiin isa kana hin beekan turan. Otuma kanaan jiru mucaan kun murteeffannaa irra ga'ee guutummaa guutuutti kiristaana ta'uu barbaade, macaafa qulqulluu hubatee cuuphamee Waaqayyoon fudhachuu barbaade jechuudha. Sana booddee murtee kan erga murteeffatee booddee guyyaan hin qophaa'ee fi waldaan guyyaa cuuphaa hin qopheessite. Guyyaa cuuphaa kana maal jedhu lubni waldaa isaanii maal jedha? Yoo barbaaddanii hiriyoota keessan akkuma kana maatii keessanis affeerrachuu dandeessu. Sagantaan kun sagantaa dhaloota keessanii waan ta'eef baay'ee seena qabeessadha. Kanaafiyyuu akka isiniif hirmaataniif gammachuudhaan gammachuu keessaniif hiriyoota keessan affeerrachuu dandeessu jechuudhaan warra cuuphaman kana gorse. Mucaan kun isa kanatti yaadatti qabatee galee guyyaa cuuphaa maatiin isaa amma kanatti hin beekanii dhaqee haadha isaa haasofsiisa jechaadha. Haadha isaa yommuu haasofsiisu maal jedhaa? Harmee ani har'a sagantaa addaan qaba mana barumsaa kootti waldaa achi jiruu fi mana barumsaa kootiin barsiisota kootiin kan qophaa'e hiriyoonni koos kan keessatti qooda fudhatanii sagantaa addaan qaba. Sagantaan kun immoo sagantaa dhalootaati. Guyyaa dhaloota kootiin achitti kabajadhaa. Guyyaan dhaloota koo hin daganaa haaraa ta'een dhaladhaanii. Har'a dhaloota haaraan dhaladha waan ta'eef naaf hirmaachuu qabda kottu jedhee haadha isaa affeera. Haati isaa kun wal'aansoo baay'ee booda tole jettee mucaan kun waan dirqisiisee fi dhaqxee jechaadha. Gaafa dhaqxu sagantaa sana isheen sagantaa addaatiin beektu waldaa keessadha. Sagantaa cuuphaati. Wanta godhamu hundumaa teessee ilaaluudhaan ala waa biraa waan isheen gootu hin jiru. Sagantaan suni kan mucaa ishee sanaatti waan ta'eef jechaadha. Sana booddee dhumarratti mucaan kun warri cuuphaman ka'anii waadaa galanii sana booddee gara sirna cuuphaatti yommuu darbanii paasteriin akkas jedhe maal jedhaa? Yoo barbaachisaa ta'e maatii keessanii hirmaachisuu dandeessu waamichadha kan inni dhiyeesse jechuudha. Waamicha yommuu dhiyeessu maal jedhee waamicha dhiyeessaa? Namoonni gara fuulduraatti cuuphamuu barbaaddanii gooftaa fudhachuu barbaaddanii isin warra akkasii yoo jiraattan Waaqayyoon isiniif kadhannaa cuuphamuu dandeessu barachuu dandeessu jedhee mucaan kun otoo cuuphamaa jiru gaaffii yommuu dhiyeessu dhaqeetu maal jedhaa? Paasterii kanaatiin akkas jedhe harmeen koo as jirti cuuphamuu dandeessi jedhaan. Harmeen koo as jirti cuuphamuu dandeessi jennaan eeyyee cuuphamuu dandeessi murtee ishee taanaan rakkina hin qabu ani cuuphuu nan danda'a jedha. Sana booddee mucaan dhaqee haadha isaatiin maal jedhaa? Harmee ani paasteriin keenya ati cuuphamuu hin dandeessa jedhee har'umaa lammaffaa dhalachuu hin dandeessa jedhee kanaaf kottu cuuphami atu gammachuu guddaa kana keessatti qooda fudhadhu hin galiin yeroo biraa ana wajjin cuuphami har'umaa jedhaan. Sana booddee haati kun baay'ee bitaatti galee iddoo sana teessee garuu diduu hin dandeenye. Egaa Waaqayyo karaa qaba. Daa'immanittis fayyadamee karaa dhugaa gara namaa fiduu qaba. Sana booddee haati kun wal'aansoo baay'ee booddee cuuphamuudhaaf murteessite jechuudha. Waan gootu tokko illee hin qabdu. Yommuu kana gootu waa'ee amantichaa waan bartee hin qabdu, macaafa qulqulluu waan qo'attee hin qabdu, waa baay'ee waan beektu hin qabdu, garuu mucaan ishee waan dirqisiisee fi sana booddee gara cuuphamuutti dhufte jechuudha. Kana booddee hin cuuphamte. Erga cuuphamtee booddee sartifikeetni cuuphaa hin kennameefi macaafni qulqulluunis immoo kan isaan dubbisan iseefis mucaa isheefis hin kenname jechaadha. Yeroo kana gaafa cuuphamtu karaa addaa dubartiin kun gammachuu guddaan itti dhaga'ame. Seenaan sun akka waan akkuma taphaatti kan itti seentellee yoo ta'e baay'ee garuu waan jireenya ishee tuqechi keessaa argatteetti. Macaafa qulqulluu ishee fi sartifikeeta cuuphaa ishee fudhattee manatti galtee jechaadha. Haa ta'u malee akka aadaa isaaniitti aangoo olaanaa kan qabu abbaa manaati. Abbaan manaa garuu hin dhageenye. Mucaan abbaatti sin haasofsiifne isheenis immoo abbaa manaa isheetti hin himne jechuudha. Abbaan manaa otoo hin beekin galanii dhokatanii yoo dhagaye akka waan akka ori'u akka isaan balaa irratti geessisu waan beekaniif dhokatanii
sartifikeetii isaanii saaxinii isaanii keessa boksii isaanii keessa gara gadi iddoo namni hin argine kaa'anii sana booda macaafa qulqulluu isaanii dhoksanii jarreen kun haatiif ilmi macaafa qulqulluu dubbifatu jechaadha. Haati baay'ee eebbifamte macaafa qulqulluu dubbisuu jalqabde guutummaa guutuutti jijjiiramne jireenyi isheen jijjiirame nama haaraa taate. Nama haaraa taate baay'ee nama gammachuu guddaa qabu taate jechuudha. Kan isin dhibu gammachuu qabaachuu kan dhuunfaa ishee qofa miti. Mana isheef illee ilaalchi isheen qabdu, abbaa manaa isheef ilaalchi isheen qabdu, jaalalli isheen qabdu, kunuunsi isheen kanaan dura gootu dachaadhaan jijjiirame hin guddate. Abbaan manaa kana hin beeku maaltu akka jireenya isaanii irratti ta'e inni homaa gaaffitti ta'e ture. Gaaffitti ture maaliif jijjiirama guddaa arge waan ta'eef jireenya isaanii irratti. Nama gaarii ta'anii mucaan ajajamaadha. Haati abbaa manaaf mana isheef akkaataa isheen itti jiraattu kan duraarraa adda kan ta'e ogummaa addaa argatte jechuudha haati. Kanaaf kanaan callumeedhee dinqifata gammadaa otoo wajjin jiraatu gaaf tokko akka carraa saaxinii keessa waa fuudhuu barbaade. Sana booda dhaqee saaxinii keessa otoo barbaadu gara godaatii maal argaa? Sartifikeetii arge. Sartifikeetii kana gaafa argu waldaa akkasii keessatti guyyaa akkasii cuuphamteetta kan jedhu sartifikeeta cuuphaa argata jechaadha. Maqaan mucaa irra jira, maqaan haadhaa irra jira. Sana booda abbaan manaa kun baay'ee dheekkamee baay'ee aaree mucaasaa fi haadha manaasaa kanarratti balaa geessisuudhaaf baay'ee aaree ka'e. Sana booda sana fudhatee maa inni wanti isin gootan kun otoo ani hin argin maal gootan jechuudhaan dheekkamsa guddaa isaan irratti gadi buuse jechuudha. Baay'ee gaafa isaan dheekkamu haati manaa kun lammaffaa itti himanii jechuudha. Itti himanii haala ittiin amantee akkaataa ittiin amantee sana booddee wanta jireenya ishee irratti ta'e jijjiirama gammachuu argatte sana hundumaa haasofsiifte jechuudha. Sana booda maal jedhaa har'aa jalqabdanii iddoo kanatti hin deebitanii lamaan keessanuu mana sagadaa kana isin dhaabattanii macaafa kana isin dubbistanii mana sagadaan daa'um hin dhaqan turani maaliif karaa beeksan hin qabani waan ta'eef jechaadha. Mucaa qofa dhaqaa isheen hin dhaqxu. Sana booddee maal jedhaa har'aa qabdanii achitti akka hin deebine jedhee akeekkachiise jechaadha. Yommuu kana maal jette haati manaa kuni Waaqayyo gaafa ishee gargaaru abbaa manaa isheetiin maqaa waamtee akkas jette. Ilaali sartifikeetii kana gaafan fudhadhe gaafa naaf kenname guyyaa akkasiiti. Ergasii yeroo ammaa kana wajjin hin jiraanne irraa erga guyyaa kana jalqabee ani siif hamaa ta'eera yoon ta'e waan namaa sirratti hojjedheera yoo ta'e waan si gaddisiisu waan si miidhu hojjedheera yoon ta'e raawwadhee na harkatti argiteetta yoo ta'e ani dhuguma wanta kana nan dhiisa. Haa ta'u garuu ergan macaafa kanatti amanee macaafa kana dubbisuu jalqabee amantii kana fudhadhee jireenya koo irratti jijjiirama argiteetta yoo ta'e si gammachiiseera yoo ta'e waan sitti tolu hojjedheera kana bu'aa jireenya koo irraa argiteetta yoo ta'e garuu nan dhowwiini macaafa kana dubbisu amantii kana hordofu caalmaattuu atuu waan gaarii irratti argiteetta yoo ta'e amantii kana akkati fudhattu nan barbaada waan gaarii kana maaf na dhorkita atuu gara gaarii kanatti otoo dhuftee maal ta'a yoommoon hamaa hojjedheera ta'e immoo natti himi anuu nan dhiisaa jette. Abbaan manaa kun baay'ee na'e maaliif erga gaafa amantee cuuphamtee jalqabdee jireenyi ishee jijjiirama guddaa argisiisuusaa ni beeka waan ta'eef jechaadha. Kanaaf itti fufee hamaa irratti hojjechuu hin dandeenye jireenya isaa achumatti jijjiirame Waaqayyos immoo ishee gargaaree jechuudha. Sana booda namni kun achumatti dhaabate maal jedhee ati hamaas hojjettee hin beektu jireenyi keessan gaarii ture adeemsi keessan hundumtuu gaariidha manni keenya nagaadha amalli keellee gaariidha kan duraan oluu jijjiirama guddaan isirratti argeera inni guddaan garuu otoo ani hin beekin akkamittiin kana gochuu dandeessan isa jedhudha aariin koo kan jedhu wal wajjin hin mari'atanii sana booddee abbaan manaa sun hin murteeffate jechuudha. Sana booda murteeffate Waaqayyoon amanee hin cuuphamee wal wajjiniin sadan isaaniiyyuu maal gochuu jalqabanii Waaqayyoon hordofuu jalqabanii waldaa kiristaanaa hordofuu jalqabanii amma jarreen kun seenaan kun seenaa dhugaadha. Biyya sana keessatti waldaa keessatti inni jaarsa waldaa ta'e isheen hojjettu waldaa keessa daaqonii waldaa taate waldaa Waaqayyoo tajaajilaa jiru jechaadha. Karaa daa'ima xiqqaa kana Waaqayyo ishee qaqqabe sana booda yeroo dheeraadhaaf amalaan jireenya Kiristoos jaalala Kiristoos mana keessatti jiraachaa turanii sun immoo gara abbaa manaatti darbe abbaan manaa sunis Waaqayyoon amane guutummaan maatii sanaa akkaataa kanaan fayyee jechaadha. Kanaaf Waaqayyo nu gargaara namoonni amantii garaagaraa ta'anii man tokko keessa jiraatanii amala Kiristoos agarsiisuudhaan caalmaattuu warra kaan mo'achuudhaaf warra kaan itti dhugaa ba'uudhaaf hojjechuu qabu malee gaa'ela isaanii diiguu hin qabanii Waaqayyo isaan gargaara. Adeemsa kanaan gaaffii kana hubachuun baay'ee gaariidha. Isa jedhuuni isinii kaasuu barbaada. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma waan baay'ee irraa barattan jedheetaniin abdadha. Akkuma kana gaaffii kan biraas yoo qabaattanii waa baay'ee kaasnee mari'achuu waan dandeenyuuf irraa waa hedduu barachuu waan dandeenyuuf
dandeenyuu fi gaafadhaa koomentii jalatti naaf barreessaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Subscribe kan hin goone subscribe godhaa. Yeroo itti aanu kutaa itti aanuun walitti deebinaa. Turtii gaarii. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u.